akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaadhaan gara mana Waaqayyoo dhuftan. Waaqayyoo har'as nu gidduu jira. Inni hin baramu. Sobanni nun dhageenyeef itti deddeebina miti. Nama leeffannes miti. Garuu fuulli isaa ganama hin aareeffamaadha ayyaanni isaa namarratti. Ayyaana isaa sahaaraa sanarraa walii wajjin hirmaachuudhaaf tajaajiluudhaaf tajaajilamuudhaaf iddoo kana jirra. Mee hafuura keenya sassaabanna, qalbii keenya sassaabanna. Kadhata qalbii diddiirrannaa illee namni hundumtuu wal duukaa argameetu qalbii diddiirratee gaariidha. Egaa namoonni amma isaan manaa dhufanitti immoo eeguu hin dandeenyu. Sa'aatiin nu gata. Kanaaf hafuura keenya sassaabanna kan warra argamaniiti Waaqayyo waan ta'eef. Gara kokottuu jenna. Yaada keenyaan jennee Waaqayyo wajjiniin dubbanna. Garaa keenya isa duratti dhangala. Cubbuunaan naladhee, cubbuunaan hin guddadhee, micciiramaan ta'ee, kanaafan joonjee, nama aari Yesuus fayyisaa koo, anoo beekkadheeraa cubbuu koo. Si duwwaatan yakkee, waan hamaan hojjedhee, nan argitu jedhee, ergansi argadhee, dubbii kee nu hubadhee, cubbuu koon beekkadhee, nama aari Yesuus fayyisaa koo, anoo beekkadheeraa cubbuu koo. Akka abbummaa keetti, akka gaarummaa keetti, natti araaramii, cubbuu koo balleessii, yakka koo naaf dhiisii, ati na qulleessii, nama aari Yesuus fayyisaa koo, anoo beekkadheeraa cubbuu koo. Dhuma biyya lafaatti, guyyaa dhufa keetiitti, fudhii kee duratti, yemmuu inni yaaddutti, adaraan hangatiin, gonfoos nan dhowwatiin, nama aari Yesuus fayyisaa koo, anoo beekkadheeraa cubbuu koo. Araara qabeessaaf ayyaana keetti arjaa kan taate yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, isa eebbifamaa arbaata keef isa eebbifamaa xoofoo kee keessaa utuu hin hirmaatin akka of qorru nu gorsiteetta. Kanaafis sababii maaliifi akka dhiyaatu utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaas dhugu dhanna gooftaa dhiiga isaas hin jakkaa. Egaa namni qoree of ilaalu ergasii buddeenicharraa nyaatu xooficha keessaas dhugu dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu xooficha keessaas dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf hin nyaataa hin dhugas jettee Phaawulos ergamaa keetiin nu barsiifteetta. Nus sagalee ati nu barsiifte kanaan qalbii akka diddiirrannuuf hafuura keetiin akka nu geggeessitu si kadhanna. Nu immoo dhiyaachuun akka nuuf ta'u taanee gara maaddii isa qulqulluutti akka dhiyaannutti hundeen abdii ati nuuf kenniteen irbaata keessa qulqulluu amantiidhaan akka fudhannu dhiifamuu cubbuu keenyaa akka argannuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Kaanee dhaabannee kadhannoo wajjin.
yaa waaqayyo qulqulluuf qajeelaa yaa jalalaan guutuu nuyi cubbamoonni cubbuutti dhalanne bara keenya hundaa kan garaa cubbuu baay'atiin waan si yakkineef garaa keenya guutuudhaan cubbuu keenya sitti himannaa wanta hundumaarra caalchifne akka sin jaallatin namootas akka ofii keenyaatti akka hin jaallatin mul'ifnaa yaadaan dubbiidhaan hojiidhaan si yakkineerraa abboommii keessa qulqulluudhaas daddarbineerraa kanaaf akka qajeelummaa keetiitti baay'ina cubbuu keenya ilaaltee nutti faraddee badiifni bara baraa akka nuuf ta'u hin beeknaa amma garuu yaasa waaqarra jiraattu abbaa jaalalaan guutuu cubbuu isaanii kan himatan hojii fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin amananii gara harka abbummaa keetiitti kan deebi'an cubbamoota gaarummaa keetiif ayyaana keetiin isaan fudhachuudhaaf abdii kenniteetta warra si akka hundumaaf akka isaanii hin dhiifta malee akka baay'ina cubbuu isaaniitti hin lakkooftu egaa nuyi cubbamoonni abdii kee kan amanannee garaa akka nuuf laaftuuf akka nu maartuuf cubbuu keenya hundumaas akka nu dhiiftuuf si kadhannaa isa qulqulluu maqaa kee fi ulfina keetii jettee ameen. Cubbuu keenya garaa gaabbiidhaan guuteen waaqayyotti yoo himanne maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu keenyaa barbaanne waaqayyo ayyaana isaatiin cubbuu keenyaa akka nuuf dhiisuu dubbii isaa qulqulluudhaan kan inni kenne abdiin jabaadhaaf dhugaadha. Kanaafis abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiifamuu cubbuu keessanii maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isinitti himaa. Ameen. Galateeffanna. Hundumaa kan dandeessu waaqarra kan jiraattu abbaa keenyaa jajjabinaan kan guutte dhiifamuu cubbuu keenyaa waan nutti beeksifteef garaa keenya guutuudhaan si galateeffannaa. Abdii kee kanatti dubbii keettis amannee cubbuu himachuu garaa dhuga qabeessaa fi amantiidhaan dhoksaa fooniif dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoos fudhachuudhaaf isa qulqulluu hafuura keetiin akka nu qopheessituuf si kadhannaa. Ulfina keetti biyya lafaa kanaa gara mana kee isa bara baraatti hamma nu fudhattutti isa qulqulluu kennaa kee kanaan jaalala Kiristoosiif abdii jireenya bara baraatti akka nu eegduuf si kadhannaa. Maqaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosii jettee nuuf dhaga'i. Ameen. Akkuma dhaabbannee jirrutti beeksifannaa amantii keenyaa kiristiyaanaadha. Walii wajjiniini beeksifannaa waleessi keenya almaa'uun nu fida suute jedhee duukaa bu'uu yaadaa waan achirra jiru sababa hin beekneefi nan amanaa hundumaa kan danda'u waaqayyo abbaatti uumaa waaqaaf lafaatti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti kan ulfeeffame hafuura qulqulluudhaan kan dhalate Maariyaam durbarraa kan dhiphates bara Phiilaaxoos Fenxalichaatti kan fannifames kan du'es kan awwaalames si'oolittis kan gadi bu'ee guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'ee gara waaqaattis kan ol ba'e hundumaa kan danda'u gara mirga waaqayyo abbaas kan taa'e achiis kan deebi'u warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf nan amanaa hafuura qulqulluutti tokkicha qulqullaa waldaa kiristiyaanaa tokkummaa qulqullootaas dhiifamuu cubbuus du'aa ka'uu foonis jireenya bara baraas ameen. Fadhaa ta'a. Yeroo sagalee waaqayyoo walii wajjin dhageenyu ta'a. Sagalee waaqayyoodhaa akkuma kanaan dura dubbanne ergaa Phexros walii wajjiniin ilaalaa irra. Har'a kan wajjin ilaallu kutaa har'a dubbifame miti. Kan wajjin ilaallu kutaa torbee irraa hafeedha. Torbee Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaafnee ilaallee lakkoofsa 3tti har'a lakkoofsa 4 kaafnee
amma kudhanitti wal wajjin ilaalla. Warri macaafa qulqulluu qabdan yoo baafattanii na duukaa buutan natti tola. Bifa qorannaatiin geggeessina waanta ta'eef macaafa qulqulluu kana wajjin wal baruun dubbisaa deemuun gaariidha waan ta'eef yoo baafattanii waliin nan dubbifne natti tola. Amma goofticha inni isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sanaa hin tuffatanii inni garuu Waaqayyo biratti fu'atamaadha, gati jabeessas. Isin luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamuu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana isa hafuuraa sanaaf ta'a. Caaffata qulqullaa keessaa kunoo dhagaa mataa golee qajeelchuu isa fu'amaa isa gati jabeessas Xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo iyyeella'u kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti namanneef garuu caaffanni qulqullaa'aan akkuma jedhutti dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Akkasuma immoo inni dhagaa nama gufachiisu, kattaa namatti kuffisu ta'ee in jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif in gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture. Isin garuu qomoo fu'amoodha, luboota mana qulqullummaati, saba qulqullaadha, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha, warra hojii isaa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Isin akka saba Waaqayyoon turre amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoon hin argatin turtan amma garuu araara isaa argattaniittu. Ameen. Yaa Waaqayyoo saaqaa sagalee keetii nuu kenni. Ani nama akka namaatti ayyaada, akka namaattinis sababii kenna. Sagaleen kee kun garuu dubbii Waaqarraati. Yaa Waaqayyo sagaleen kee kun akka namoota kanaa galuu danda'utti gara saba kanaa dhufu. Ana garbicha kee nama dadhabaas na gargaari. Ayyaana kee nutti dubbadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waa'ee dhagaa dubbata namni Waaqayyo Phexros. Dhagaa jedha. Kutaa kana iddoo lamatti baafnee ilaalla. Inni jalqabaa lakkoofsa 4:8 yoo ilaaltanii waa'ee dhagaa dubbata. Bifa garaa garaadhaan waa'ee dhagaa irra deddeebi'ee dubbata. Boqonnaa 9:10 irra ilaaltan immoo dhaabbii haaraa new position jedhamu, kaayyoo waamamuu haaraa, carraa haaraa warri dhagicha irratti ijaaraman argatan dubbata. 8:9 immoo laala dhaabbii haaraa saba dhagicharra dhaabbataniif, saba dhagaa isa jabaa sana irratti hirkataniif Waaqayyo dhaabbii isaanii akka jijjiire, carraa haaraa akka isaanii kenne, kaayyoo bara baraatiif akka inni isaan barbaade dubbata. Macaafni qulqulluun waa'ee dhagaadhaa waan baay'ee dubbata. Dhagaa saba jaallatuuf jabina akka dhagaa akka Waaqayyo kennu dubbata dubbii Waaqayyo. Saba tokkoon jaallata taanaan Waaqayyo hin jabeessa. Rakkina gidiraa, dhiphina, dhukkuba, ol ba'uu gadi ba'uu jireenyaa keessatti, yeroo dararamaa keessatti sabi tokko ciniinnatee sana keessa akka inni dhaabatuuf akka dhagaa jabeessa. Akka jedhu namoonni ani nan darbansiine Waaqayyotu kana keessatti jabina naa kenne malee Waaqayyo nama isaan jabeessa. Yeroo didan immoo jabina sana harkaa fuudha akka jedhu Zakkaariyaas 12:3 irratti yeroo sabni sarraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabaman ani immoo akka dhagaa uffata ishee nan godha, warra ishee gadagalchuu yaalan hundinuus hin caccabu jedha. Yeroo sabni lafarraa hundinuu Yerusaalem irratti walitti qabaman jedha. Maal gochuufi diiguuf, balleessuuf, tamsaasuudhaaf Israa'eliin akkasii hin jirre godhanii gubuudhaaf yeroo isaan dhufanitti jedha. Ani Waaqayyo jedha. Akka dhagaa ulfaata ishee nan godhadha. Itti bu'u malee isaantu urraa, itti bu'u malee isaantu daaraa ta'a. Dhufanii itti rukutamu isaantu caccaba.
sobiin isaan hin jabeesse waan ta'eef waaqa maqaan isaa ulfaatu waaqayyo rakkina keessatti saba isaa hin jabeessa akkasumas dhagaan waaqayyo akkattaa amanamaa ta'uu isaa dubbata macaafni qulqulluun kattaa yaa waaqayyo qulqulluun akka kee tokko illee hin jiru si malees kan biraa hin jiru akka waaqayyo keenyaas kattaa kan namaaf ta'u hin jiru jedha Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 irratti kan akka waaqayyo keenya kattaa namaa ta'u amanatanii itti hirkatanii kan wajjin jiraatan yeroo rakkinaatti kan jalatti baqatan abbaan faarsaa akkas jedha waaqayyo guyyaa rakkinni natti dhufuttedha mana isaa keessa na kaatadha suqa godoo isaa keessa na dhosadha nagaatti immoo kattaatti ol labaasadha waaqa iddoo nama kaa'u qaba waaqa iddoo nama dhossu qaba waaqayyo bara kattaan fida bara laga jalaa duwwaatti nama nambisu waaqayyo mana isaa keessa nama kaa'a yoo barbaade nama dhossa yoo barbaade immoo kattaa irratti mul'isa inni dhossus inni milissus inni kattaa irratti baasuu danda'u waaqa qofaadha kanaaf waa'ee dhagaa akka itti kaa'achuudha abbaan faarsaadha macaafa Saamu'eel 2:23 mana keessatti ilaaluu dandeessu waaqayyo kattaa jalatti baqatanii oolan daannoo iddoo baqaa ta'uu isaa dubbata namni isa jalatti akka baqatee oolu namni isa jalatti akka aara galfatu hamaan akka hin dandeenye waaqayyo kattaadhaaf daannoo guddaa akka ta'e dubbata macaafni qulqulluun akkas jedha abbaan faarsaadha yaa waaqayyo ani kooluu sitti galeera achi yoomiyyuu akka ani yellaasifamu hin gootu ati qajeelummaa keetiin kana jalaa na baasi na oolchis gurra kee gara kootti qabii na gargaaris yeroo hundumaa akkuma itti deddeebi'utti ati kattaa ani itti galee jiraadhu anaaf ta'i ati kattaa koof masaraa koo waan naa taateefi ani fayyisuudhaaf abboomteetta jedha ati kattaa ani itti galee jiraadhu anaaf ta'edha hin sodaate Daawit irraafames Daawit garaan isaa akka nama qilleensa raasuu raafame namanni fuula dura taa'ee kiraara rukutu afurri hamaan dhufee yeroo itti galu kiraara yeroo inni rukutu afurri hamaan irraa sokka yeroo nagaa ta'u immoo bodee fuudhee itti darbata Saa'ol kanaaf hin baqata ture of oolchuu lafa inni dandeenye keessa dhaqee gale Daawit an of oolchuu hin danda'u yaa waaqayyo ati kattaa koof iddoo baqaa koo naa ta'edha yeroo itti nama of oolchuu dadhabu jira jireenya keetti yoo waaqa gara namaa gore malee ameen ameen waaqa gara keessa na goru namoonni of oolchuu hin dandeenyu jettan jirtu waaqa gara keessa na goru waaqayyo kattaa isiniif haa ta'u inni oolchaadhaaf of kalchaadha maqaan isaa waan ta'eef inni daannoo jalatti baqatanii gidiraaf rakkina keessaa baaniidha waan ta'eef waaqayyo kattaa isiniif haa ta'u kattaa kootii iddoon itti baqadhee ooluudha jedha Isaayaas 17:11 dubbifachuu dandeessu macaafni qulqulluun dhagaa yookiin kattaa waaqayyo kattaa fayyina ilmaan namaa ta'uu isaa dubbata kattaa fayyina itti kooluu galu duwwaas miti waaqayyo kattaatti baqatanii fayyinni kuni gartokkee duwwaa miti warumti fayyaayyuu fayyinni guutuudha jedhu miti health is not the merely absence of disease jedhu it is social spiritual emotional and physical well-being jedhu warra WHO yeroo define godhan fayyaadhumtu jedhu fayyaadhumti inni nu jennu namni tokko fayyaa yeroo jennu qalbiinsaa qalbiinsaa qaamni isaa hafuurri isaa hawaasummaatti fayyaa ta'utu irra jira Yesuus Kiristoos gara jireenya namaa yeroo dhufu guutuu nama godha kan qalbii kan sammuu kan jireenya si'a tokkicha fayyisuu danda'u Yesuus Kiristoos duwwaadha dubartittii ishee waggaa 12 dhiigni ishee dhangaleessuun gaaf tokko gara murtoo dhufte dhaqee uffata caafii uffata isaati yoon tuqee nan fayyaa ittee dhufte qoriqoriisee qabeenyaasee hundumaadhaa fixxee waan gootu gaafa wallaalte waaqa wajjin tawaraarradde dubartiin kun akka aadaa warra Israa'elitti dubartoonni garaa dhukkubbii yeroo qabaatan mana qulqullummaa iyyuu naqani yoo dhufas fagoo sana dhaabatu qulqulluu miti jedhanii ilaalama waan ta'eef ilaalcha isaaniitti jechuukooti namni hundumtuu waaqa irratti qulqulluudha ilaalcha jaraatti jechuukooti kanaaf irra darbitee immoo waaqa waaqotaas ta'e raajii raajotaas ta'e waaqa guddaa kana tuquudhatte amma dubbii balleessaa jirti
dubbii hojii guddaa hojjeta riskii guddaa fudhachaa utuu xuxxeen fayyine ta'ee rakkina itti dhufa ture. Kanaaf murtoo sana fudhattee dhadhee nama gidduu darbitee uffata isaa xuxxeedha. Humni na biraa baheera Yesuus. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kana booddee Yesuus akkas jedhee humni na biraa baheera naa maali si cunqursoo si darbatoo attamitti tu'ati akka itti dubbattaa nama baay'ee gidduu jirtaa midhaniin. Lakki humni na biraa baheera jedhe. Akka dhokachuu hin dandeenye beetteedha. Roommaa dhuftee miilla isaa jalatti kufteedha. Intala koo amantiin kee si fayyiseera. Jechi Giriikii isaa namatti tola. Miin guunees jedha. Intala koo jechuun you were segregated. Kanaan dura hawaasa keessaa baatee turte. Nama wajjin hin turre. Dhiibamteetta. Maatii keessa hin turre. Fayyina duwwaa miti har'a warra kanatti dabalamteetta jechuusan. Intala koo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan naqe. Yeroo jedhu har'aa jalqabdeet hawaasaatti makamteetta jechuusaati. Mana qulqullummaa fudhattee fagoo sanaan dhaabattu namoota wajjiniin baqattee mana hin teessu ati. Ati paartii hawaasaati. Amma paartii sosaayitiiti. Kana booddee siin sababa dhukkuba keef eenyuu segregeetii si gochuu hin danda'u Yesuus Kiristoos si fayyiseera. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kanaafi Yesuus Kiristoos Waaqayyo kattaa fayyina keenyaati yeroo jennu guutuu nu godha jechuudha. Lubbuu keenya fayyisee foonni keenya akka inni bu'aa deemu godhu Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo kattaa fayyinaa akka inni ta'e dubbata. Dubbiin Waaqayyo. Waaqayyo kattaa fayyina keenyaati. Fayyinni Waaqayyo namaa kennu immoo guutuudha. Fayyina guutuu namaa kenna. Wangeelli yeroo dhufu fayyina guutuu namaa kenna. Garuu Yaaqoob inni Yeshruun jedhamee coomee isaa hin dhiise, inni hin gabbate, hin furdate, inni hin cululuqes. Waaqayyoon isa uumeenis hin dhiise. Kattaa fayyina isaa sana hin tuffateera. Jireenyi itti tolee badhaadhee haalli jijjiirame fitu Yaaqoob. Inni maqaa mana keessaatiin maqaa jaalalaatiin Yeshruun ittiin jedhu sun kattaa fayyina isaa sana irraanfateera. Waaqayyo kattaa fayyina keenyaati. Meeqa amma hojii manaa isinii kennan hunduma keessaa macaa qulqulluu qabdu. Kutaa amma dubbifne keessatti Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 waa'ee dhagaa maal jedhe Phexros naa lakkaa tokko tokko natti himaa dhagaa jedhe isatti ufunduma. Nama harka kaasee harkaan fudha dhagaa maal jedhe? Dhagaa jiraataa tokko dhagaasa tuffatame. Dhagaasa tuffatame 2 dhagaa gati jabeessa isa fo'amaa jechuudha. Sirriidha. Jira ammayyuu. Dhagaa jaarsaa, okay? Dhagaa golee qajeelchu. Tokko tafe dhagaan. Dhagaa isa nama gufachiisu dheekaa jira Yesuus achi keessas Phexros. Dhagaa nama gufachiisu. Dhagaa fo'amaa. Dhagaa isa tuffatame. Dhagaa isa jiraataa. Dhagaa isa dhagaa golee qajeelchu ta'e. Dhagaa nama gufachiisu maaliif jedhe? Dhagaa isa fayyina ilmaan namaa ta'ee gara biyya lafaa dhufe Yesuus Kiristoosiin fudhachuu didani. Egaa mootummaan Waaqayyoo isinirraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuuf akka kennamu isinitti hima jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos 21 irratti. Dhagaa kana irratti kan kufu jedhe hin caccaba jedhe. Dhagichi nama irratti yoo kufe garuu isan buruqsa jedhe. Dhagichatti itti buutu taanaan hin caccabdu miidhamtu. Isin irratti yoo lafa dha'e immoo yoo isinatti jige immoo isin buruqsaa jedheen jecha dhossaatti dubbata. Akka ilaalcha yeroo sanaatti isaaniif warra Yihuudootaatiif Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon turre.
inni akka ilma namaa akka mucaa namaatti ilaalame. Kanaaf ittiin fayyuu caalaa ittiin badanii attamitti ittiin badan beektu ittiin buruqan ittiin jireenyi isaanii manca'e iddoo dhagichi dhagaa hamaa Waaqayyo nuu erge jedhanii fudhatan. Dhagaa kana adda isinii baasa kuni jechaadha ossaa dubbatama caafni qulqulluu waan ta'eef. Dhagaan kan barbaachisu mana ijaarsaa miti. Dhagaan inni caafni qulqulluun as keessatti dubbatu garuu dhagaa qolee qajeelchu isa jedhu bara ganaa keenya. Waa'een dhagaan dhufee irratti ijaaramu waa'ee Yesuus Kiristoosiif waldaa kiristaanaa haasa'a as keessatti. Dhagaan inni jiraataan sun Yesuus Kiristoosii warri isa irratti ijaaramuu malanii garuu Yihuudoonni hin tuffatanidha. Kanaafitu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 11 kaaftanii olaaltanii gara saba dhuunfaa isaa dhufee sabi isaa isa hin simne warra isa siman hundumaafuu garuu gooftummaa kenna ijoollee Waaqayyoo ta'aniif jedha. Yesuus dhufuun isaa parpasiin inni jalqaba Yihuudootaaf dhufe. Nuuf miti. Isaaniin karoorfatee dhufe. Isaan garuu masiin simiti jedhani akkaataa inni itti dhufetu dalga isaanitti gale. Isaan mana mootummaa keessaa eeganii karaa isaanii eeganii hin dhufne inni. Hin hubatamneef ija isaanii irratti golgame waan ta'eef nuyi masiicha isa dibamee gara biyya lafaa dhufu ganaa eeggannaa jedhu. Ammayyuu biyya Israa'el keessatti kan warri masii ergatan gurmuun jiru beektuni. Amma irraatti organizedii ta'anii masiin innan keenya ganaa dhufa warri jedhan. Yesuus Kiristoos garuu nuu dhufeera. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kanaaf jarri kuni iddoo ittiin fayyan ittiin miidhaman. Miidhamni isaanii fayyina bara baraatti mana isaanii bira darbe. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo dhagaan kan dhagaa hamaa isa taasiseef warra isatti amananiif fayyinatu ta'a. Dhagaan lammaffaan dhagaa hamaa. Inni kuni dhagaasaa dhagaa golee qajeelchuudha. Tuffatamuun burufamuun jechisaa waluma fakkaata. Dhagaan yeroo sana mana qulqullummaa isa ijala alaan mul'atu ijaara. Magaalaa Yerusaalem keessa du'a Yesuus Kiristoos booda AD 70tti manni qulqullummaa bareedaa tokkotu diigame. Yesuus mana sana bira dhaabateetu jarana jedhennaan ani mana qulqullummaa kana jedhennaan guyyaa 3tti diigee ijaaraa jedheen. Atamaa isaa namichi kuni mana qulqullummaa nuyi bara dheeraatti rakkannee ijaarame qo'attabitti guyyaa 3tti diigamee ijaaramuu danda'a jedhanii dhiphatan. Inni waan sa'a isa ofii isaatii fannoo irratti du'ee halkan 3 guyyaa 3 garaa lafaa jala bulee achi ka'u dubbata. Waa'ee du'aa ka'uu isaa dubbata. Dhosicha isaanii hin galle. Isaan ijaarsas kam dubbatu waa'ee isa harka namaan dizaayindii ta'e iddoon aarsaa isaa warqeedhaan meetiidhaan dekoreetii ta'e bareede sanaa hojjetu. Dhagaan manni qulqullummaa inni lafarraa kuni dhagaa harki namaa qirixee baaseen ijaarame. Manni qulqullummaan kan Waaqayyoo garuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin ijaarame. Inni moosini. Inni mo'ana maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Manni qulqullummaa ni jiraata dhiigaaf fooniin kan inni ijaaramne hojii harki namaa hojjetan kan inni ijaaramne isini waldaa kiristiyaanaati. Hundeen goleen dhagichaa inni ta'e jedha. Golee jechuun isa tumbiin itti qajeelu jechuudha. Utumanicha lafaan kaasin utuboolii dhagaadhaan kaaman jechuudha. Dhagaa golee inni jedhamu. Dhagoonni hundumtuu isatti dhufanii sirreeffamu. Jireenyi kiristiyaanaa kan itti sirreeffamu, kan itti qajeelfamu, kan inni duukaa deemu Yesuus Kiristoosidha. Ani Kiristoosin akkam fakkaadhe isin immoo na fakkaadhaa deemni Phaawulos. Dhagaan golee keenyaa boora laba gala laba diya labash. Yesuus Kiristoos inni nu ilaalaa deemnu, inni fuula keenya dura deemu, inni jireenya nu ta'e, inni abdii nu ta'e, inni nu karaarraa yookaan karaatti nu deebisu, inni dhugaa ta'e, inni jireenya bara baraa nu qopheesse. Dhagaa golee mana saganaa miti. Dhagaan golee jireenya keeti Yesuus. Jireenyi kee utuu Yesuus Kiristoos jiru karaarraan badu. Ameen jedha. Maaliif dhagaa golee isa ta'e Kiristoos Yesuustu jireenya kee qajeelcha. Yoo barbaade si ifata, si eekama, karaa sitti agarsiisa, si jajjabeessa yeroo itti laaftu. Dhagaan golee inni ta'e Yesuus Kiristoos. Dhagaa itti qajeelfamnu gara biraan qabnu. Dhagaan goleedhaa dhagaa
jalqaba bu'uuraaf kaa'amudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan kunoo ani dhagaa hundeedhaaf ta'u Xiyoon keessa nan kaa'a. Ilmi dhagaa inni dhagaa qoramee ilaalamee isa gati jabeessa dhagaa isa golee qajeelchuudha. Hundee amanamaadhaas namni isatti amanu hin raafamuudha. Anis Xiyoon keessa dhagaa golee kaa'eera. Dhagichi amanamaadha jedha. Dhagaan kun hundeedha jedha. Dhagaan kun dhagoota isa booddee dhufan akka isaa itti dhaabatanii murteessa. Dhagaan kun kan sirrii ta'e sirrii hin taane adda baasa. Ijaarsa mana qulqullummaa isa jiraataatiif jedha. Dhagaa jiraataa. Ijaarsa mana qulqullummaa isa jiraataatiif jedhama. Phaawulos warra Qorontositti yeroo dubbatu akkas jedha, hin beektanioo isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taataniidha. Kanaaf dhagaa golee kanatti qajeelfamee kan ijaaramu mana qulqullummaa isa jiraataa isin jechuudha. Isin gala. Inni macaafni qulqulluun dubbatu waa'ee mana isaa Israa'el keessaa diigame yookiin waa'ee biildingii kanaa miti, waa'ee jireenya keenyaa dubbata obboloota ko. Dhagaa golee. Dhagaan golee geggeessaa jabaatti fakkeeffama. Yaa Baabiloon yaa tulluu balleessituu nanaa kunoo ani sirratti ka'eera. Ati guutummaa biyya lafaa waan balleessituuf ani immoo harka koo sirratti ol fudhadhee buqqisee sin konkolaachisa, tulluu ibiddaan gubame sin godha. Ati bara baraan ontee hin hafta. Si'achi dhagaan golee si keessatti hin argamu. Dhagaan hundeef ta'us si keessaan baafamuu jedheen. Ati liider si ajjeefta. Ati geggeessitootaaf hin taatu waan ta'eef dhagaa golee baay'ee si kaasee kana ittiin jireenya kee kana si qaranis tolchan sababa dolaachuu fi diddee fi amma kana garuu kana booddee dhagaan golee si keessaan argamu leetti kakata. Kana nama oolchu Waaqayyo. Waaqa geggeessaa nama hin dhowwatin. Waaqa dura buraan nama hin dhowwatin. Waaqa geggeessitoota baay'ee nu fakaasu. Akka biyyaatti nu fakaasu. Impaayera Itoophiyaatti fakaasu. Joonjiin lafatti gallu wallaallee kan olii gadi joonjofnuuf geggeessaa sirriitti yaadee namaaf jiraatu dhabne waan ta'eef. Waaqa lafa keenyaaf geggeessaa kaasu. Waaqa biyya keenyaaf geggeessaa kaasu. Eeyyee namoonni taayitaarra jiran hundumtuu geggeessitoota mini. Fedhiin geggeessaa ta'uutiif kennaan geggeessaa ta'uudha garaagara. Kennaa duukaa paashiniitu dhufa. Ba'aatu dhufa. Waaqayyotu ba'aa keessa namaa kaa'a geggeessaa sirrii keessa. Geggeessaan ba'aan qabu taanaan kennaa isaa miti. Paashinii saba sanaa, ba'aa saba sanaa nama qabu ta'u dura jira. Waaqayyo biyya keenyaaf nama ba'aa qabu kaasu. Ameen ameen. Nu barbaachisaa. Nuni biyya gaarii keessa jirra nyaanna dhunna nagaatti jiraanna. Lafa keenya yeroo yaannu garuu garaan keenya nu boo'a yeroo numa. Cal jechuu hin dandeenyu kanaafitu dhufee nu buta. Utuma deemnu waan sun immoo nu harkisa. Sababati diddee fi jedhe Waaqayyo geggeessaan dhagaa golee ta'us keessaa kan kaaneen godhaa jedhe. Dhagaan golee ijaarsa jabaa fi hin sochoone ijaaruuf bu'uura. Yesus jabaadha. Kutaa isa lammaffaatti darba. Kutaan inni lammaffaadha. Phexros duraa lammaffaa sagalee kudhaniitti. Lakkas jedha. Isin garuu jedha. Amantoota qulqulloota ari'atamanii biyya ormaa jiran amantii isaaniif gatii baasan jajjabeessa asitti Phexros. Isin jedha. Qomoo foomoodha jedha. Luboota mana qulqullummaati jedha. Saba Waaqayyoo. Luboota mana qulqullummaati saba qulqullaadha isin jedha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo taataniidha jedha. Waaqayyoo jiisaa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Isin takka saba Waaqayyoon turre. Amma garuu saba isaa taataniitu isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan. Amma garuu araara isaa argattaniitu jedha. Iddoo sadiitti ni kee ilaala. Waaqayyo isin qomoo foomoodha, luboota mana qulqullummaadha, saba qulqullaadha, saba dhuunfaa Waaqayyooti yeroo jedhu
waaqayyo saba tokko iddoo tokko fideetu dhaabbii haaraa tonni dhaabuu isin agarsiisa. It's a new position. Jarri kun cubbamoota dadhaboota akkuma keenya rakkina keessa jiraatu. Waaqayyo garuu karaa garbicha isaatii akkasii ittiin jedha. Isin qomoo foomoodha. Luboota mana qulqullummaati. You are royal priesthood. Royally beektu warra palaasii keessa jiraatan ijoollee mootii jechuudha. Isin royaliidha jedha. Qulqullootaan waldaa kiristiyaanaatiin. Isin saba qulqullaadha. You are holy nation jedha. Warra kan Kiristoos ta'aniin saba dhuunfaa waaqayyoo isin qabeenyaa waaqayyooti jedha. Qomoo filamaa saba qulqullaa waaqayyoon kan sodaatu. Qomoo filamoo ta'uun keessan Israa'el waaqayyo dursee waan isin jaallateen malee isin deserving gootan turtanii yeroo tokko isaan rakkisanii naan waaqayyo karaa Musee yerootti dubbatu akka jedheen achi waaqayyo gooftaa keetiif saba qulqullaa'aadha. Waaqayyo gooftaan kee akka achi addaan baatee saba dhuunfaa isaa taatuu fi saba biyya lafaarraa jiran hundumaa keessaa si fo'ateera. Waaqayyo sababii ati saba lafarraa keessaa lakkoofsatti baay'attuuf si jaallate yookiis si fo'ate miti. Ati saba lafarraa keessaa lakkoofsatti yoo muraasaa jedheen waaqayyo kan inni saba qulqullaa qomoo filatamaa warra waaqayyo fadda ba'an godhee kan sifilee biyya Israa'el saba warra gara biraarraa baay'ee guddaa waan taateef miti. Waaqayyotu yaada sirraa qaba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaadi waaqayyo waldaa isaarra jira. Kanaaf waaqayyo akkas jedha waldaa isaatiin. Ati qomoo foomoodha jedha. Luba jedha. Waldaan warra Swiidiniidha. Warri biraa hojjechaa ture. Swedish Evangelical Mission. Kutaan kun baay'ee iddoo guddaa qaba isaaniif. Maalitti amanuu? Waa'ee namni utuu muudamin hojii waldaa kiristiyaanaa hojjetutti amanu. Layman service jedhu Lekman engagement gara afaan Swiidiniitiin nama Lekman inni isaan jedhe Layman jechuun mana barumsaa teoloojii sin barree namuma waaqayyo kaasee waldaa kiristiyaanaa keessaa hojii hojjetu jajjabeessu yeroo baay'ee nama akkasii gara tajaajilaatti fidu. Dhimma cuuphaa dhimma kennaa qulqulluu ofisheetii gochuu waan tokko tokkoof luba barbaaddatu. Hojii isaanii gara caalaa garuu namootuma hojii isaanii hojjetachaa hojii waaqayyo hojjetu. Kanaaf beektu baay'inaan jarri miseensi isaanii namoota 14,000 duwwaadha. Garuu Itoophiyaatti, Taanzaaniyaatti, Seentiraal Afrikaatti, Eeshiyaatti, warra Armeeniyaanitti biyya Swiidinii keessatti wangeela hojjetu. Miseensumsi isaanii namoota 14,000. Maalitti amanuu? Waaqayyo yeroo nu waamee nu fo'atee nuuni luboota mana qulqullummaa nu godheera. Kanaaf waaqayyotu nu fo'ate waan ta'eef hojii isaa hojjenna jedhanii amanu waan ta'eef. Waaqa amantii akkasii nuuf haa kennu. Ameen. Yoo akkattee hojii wal harkatti ni ilaallu jechuudha. Budgoonee hojjennu. Luboota mana qulqullummaa kakuu moofaa keessatti tajaajila lubummaadhaa gosa Israa'el keessaa warra Leewwii duwwaadhaaf kennama. Kakuu haaraa keessatti immoo waldaan kiristiyaanaadhaa luba mana qulqullummaati. Warra hojii qulqullaa hojjetan jechuudha. Yeroo inni akkas jedhu hojii lubummaatu hafaa miti. Inni kun warra waamaman keessaa waamamuudha. Inni kun akkuma waliigalaatti waldaan kiristiyaanaa qaamni Kiristoos luboota hundumti keessan. Yesus Kiristoos dhiiga isaatiin luboota isin godhe. Hana miti. Isin warra mootummaa isaatiif filamtanidha. Hojii isaa salphina qabeessaadhaaf warra adda baatanidha. Isin saba qulqullaadha. Jechi mootummaa jedhu Holy Nation ni jedhu biyya mootummaa qabu, biyya jiraataa, biyya lammummaa qabu mul'isa. Waaqayyo Phexros isin saba qulqullaadha yeroo jedhu you are holy nation yeroo waldaan kiristiyaanaadhaa mootummaa qabdi. Mootummaan see mootummaa Waaqayyooti. Waldaan kiristiyaanaadhaa jiraattuudha. Biyya lafaa kana keessa jirti.
citizenship in semu ka waaqarraati lammummaan see jechuudha kanaafi isini saba qulqullaa yeroo jedhu holy nation yeroo jedhu saba mootummaa qabu saba jiraata saba lammummaa qabu jechuudha kanaaf nuyi nama identity hin qabne miti jechuudha bara duriidha yoonee maxxee kristinaa mattoal jedhu namni illee bara sanan qaqqabne doktoriin baa qaqqabne ta'uu danda'a wanti maxxeen tokko keeshaa gargaarsaa wajjin biyya alaatii dhufteedhu wangeelaan ani tureen naga'e gaasa like identity qabna nuyi eenyummaa qabna mootummaa qabna mootummaan keenya mootummaa waaqayyooti biyya qabna biyyi keenya waaqarraa jireenya bara baraatti galuuf deemna kanaaf nama akkasumaan jiraannu miti asirratti immoo dhiibbaa uumna citizenii biyya lamaati nuyi as keessa hin jiraannaa lafatti galuu immoo qabna maqaa waaqayyoo bara baraan na eebbifame ta'u kanaaf akka ambaasaaddaraatti kaa'a Phaawulos gara dhumaatti fiduuf waan sadii kaa'a kutaana keessatti namni waaqayyoodha isin carraa haaraa yookiin taa'umsa haaraa yookiin positionii haaraa argattan luban turre luba taatan warra fo'amoon turre fo'amoo taatan isin waaqayyo carraa haaraa isinii kenneeraa jedha carraa sana dhumaamoo fudhattaniitti teessutu hin ta'in kaayyoo haaraatu isin dura jiraa jedha kaayyoon haaraan isin dura jiru immoo isin waaqayyo sababa mataa isaa dandeef isin waamedha waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isa dinqisiisaatti isin waame isin carraa olaanaa qabduudha carraan olaanaan waldaan kiristiyaanaa qabdu waa'ee wangeela Yesuus Kiristoos labsuudha gaarummaa waaqayyoo dubbachuudha ayyaanni waaqayyoo namoota bira inni tola kenname kun nama bira akka ga'u gochuudha dukkana keessaa ifatti waaqayyoo si waameedha gara ifa sakamii ifi waaqayyoo isa jiraataa biraa ba'u waan ta'eef ifa isa jiraataatti namoota akka waamtaniif jedha ifa fayyina baatee adeemutti namoota akka waamtaniif jedha ifa isa qulqulluu sanatti isa qulqulleessu sanatti akka nama waamtaniif jedha ifa karaa nama qajeelchu karaa namatti agarsiisu sanatti akka nama waamtaniif dukkana keessaa gara ifatti dhufaamamtan ifni kun waaqayyo isa jiraataa biraa ba'a ifni kun fayyina baatee adeema ifni kun hin qulqulleessa purify godha ifni kun karaa namatti agarsiisa ifni kun jireenya bara baraaf keessatti qabatee deema waan ta'eef waa'ee ifa kana namootatti akka dubbattaniif waaqayyo isin waameera iddoo argannee nuti tolee akka teenyu duwwaaf miti iddoo sanarra dhaabannee immoo namootatti waa'ee ifa kana akka labsinuuf nu waame dhumarratti carraa haaraa immoo argattanidha isin takka saba waaqayyoon turre amma garuu saba waaqayyoo taataniittu isin araara waaqayyoon argatiin turtan amma garuu araara isaa argattanidha dur saba waaqayyoon turreedha amma garuu saba waaqayyoo taatanii isarrayyuu luboota taatanii isarrayyuu wangeela akka dubbattaniif carraan isinii kenname isin carraan haaraan karaa kam isinii kennamedha araara waaqayyootiin isinii kennamedha God's mercy araarri waaqayyoodha tola namaa kennama warra isatti dhiyaataniif waaqayyo araara isaa kenna kanaafitu nuyi afaan waaqayyo taane isinitti hin dubbanna waaqayyotti araaramaa jennaa jedhe Phaawulos ergamaa Qorontos 2:5 kaaftanii olaaltan waaqayyotu afaan isaa nu godhatee araara isaa kanatti araaramaa jennee bakka isaa buunee isin kadhanna waaqayyonni araara qabeessu sun araara isiniin ga'uu barbaadaa'edha araara kana akka labsitanii fi isin waameedha waaqayyonni dhagaa jiraataa ta'ee Yesuus Kiristoosin warra fagoo jirru nu waamee warra fo'aman luboota mana qulqullummaa sanyii addaa godhee ni nu file dabarsee immoo nu ergachuu barbaada qophooftaniittu waaqayyo yaada keenya garaa keenya qalbii keenya hojii ulfina isaatiif hakaasu ameen gab jennee gara sirna irbaata gooftaa qulqulluu walii wajjin ayyaaneffachuutti darbina.
Sidagauni baribada Sidagauni barbada Sidagau Sifa bomamuni baribada Abomamu Sinjirachuni barbada Iyadake tajajilu Sidagauni baribada Sidagau Sidagauni barbada Sidagau Kristus sifkanangalai Sifa bomamu baribada Abomamu Kristus sifkanangalai Kristus sifkanangalai Kristus sifkanangalai Kristus sifkanangalai Kristus sifkanangalai Na argatu afurike Kristus sifkanangalai Gutu Kristus sifkanangalai Fatu umnike Kristus sifkanangalai Kristus sifkanangalai Na argatu afurike Kristus sifkanangalai Magutu Kristus sifkanangalai Fatu umnike Kristus sifkanangalai La fargama Kristus sifkanangalai Idobu fasake Kristus sifkanangalai Kristus sifkanangalai La fargama Kristus sifkanangalai 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 Nami Kristus sifkanangalai Jalota tindedebne Kristus sifkanangalai Namo Kristus sifkanangalai Wajin Kristus sifkanangalai 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 Amma foonsaaf dhiiga isaa kan fudhattan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraattis na eegu nagaa Waaqayyootiin deddeebi'aa. Qodaa isatti gargaaramtan achi keessa buuftuu iddoo sana jirtu. Yaada isaa hin dhaga'u Isa kufaatii dadhabbii natti lallabu Laki gonkuma si'achu kan narraa baree suurachu Kadhannaa hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa jabina keenyaaf qajeelina keenyaaf Ilma kee Yesuus Kiristoosiin irbaata keessa qulqulluu waan nu qopheessiteef si galateeffannaa. Seenaa dhiphinaaf du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiif akkasumas immoo fayyina keenyaaf lafarratti irbaata qulqulluu akka fudhanne Waaqa irratti isa qophaa'u maaddii keessa bara baraarraa hirmaattuu akka taanuuf ayyaana keetiin akka ittiin nu geessuuf si kadhannaa. Maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii. Ameen. Miilla keenyaan dhaabannee Waaqayyoon kadhanna. Guddaas galateeffannaa, guddaas gammannaa yaa Waaqayyo. Gaarummaa kee, amanamummaa kee, tola kee, jaalala kee irraa kan ka'e
mana keenya jireenya keenya nagaatti eddee namoota guyyaa irraa nu goote. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Tola nutti agarsiifteef eebbifami. Sagantaa garaa garaatu fuula keenya dura jira yaa Gooftaa. Sagantaa afuuraa, yaaroo afuuraa fulbaana 6-8 waldaa kanarratti keessatti ta'u irratti mul'adhu. Yaa Gooftaa abboolota tajaajilaaf dhufan mul'ata waaqarraa kenniif. Pastor John irratti waaqa bani. Sagaleen inni saba kanatti dubbatu garaasaa keessa kaa'i. Buleettiin keenya Raa'elii yaa Gooftaa yeroo seen waaqeffachiiftu yeroo seen faarfattu ulaan waaqaa irratti banamu. Jarri kun pulpeetii wajji waliin bariin. Hina maleeffatiin si dura dhaabachuu ati yeroo hundumaa haaraadha. Akkaataa haaraatti gara isaanii dhaqi. Saba yaaroo kanarraa hirmaachuun isaanii malu ergi. Yaa Waaqa hojii waldaan keenya hojjettutti nu gargaari. Jaarsolii waldaa keenyaaf humna ta'i, jabina ta'i, beekuma ta'i, karaatti agarsiisi. Yaa Waaqayyo koree garaa garaa waldaa kana keessa jiran koreen mana jaarsaa sochiin inni jalqabe mariin inni jalqabe milkeessi. Mana mataa keenyaa nuu kenni yaa Waaqayyo. Kan namoonni hundumtuu keessatti boqotu. Ulfina keef waan ta'u, ijaarsa mana keetiif waan ta'u kan keessatti hojjennu mana mataa keenyaa nuu kenni. Yaa Gooftaa akkasumas kadhanna. Warra biyya keenya keessa jiran, warra beela'an, warra lola keessa jiran, warra gidiraa adda addaa dabarsaa jiran maqaa Yesuus Kiristoosii wajjiniin ta'i. Jaalala kee haa ta'u, nagaan lafa keenyaaf haa ta'u, nagaan saba keenyaaf haa ta'u. Biyya sana keessatti nagaan gabiin aara galfiin haa ta'u. Biyya keessaa dhufne sana biyya nagaa godhi. Biyya keessa jiru kanaaf si kadhanna. Yaa Waaqayyo siyaasi biyya kanaa gara yaada keetiitti adeemu. Fedhiin namaa biyya kana irratti raawwatiin. Waan tolfina keef hin taane raawwatiin. Wanti sitti tolu mootummaa kee kan bal'isu yaada keessa bara baraa kan bakkaan ga'u duwwaan haa ta'u. Torbanoota fuula keenya dura jiran sitti laannaa nurkaa fuudhii hojii hojjennu oolmaa hundumaatti nu eebbisi. Ayyaana keetiin nu wajjin ta'i. Maqaa ilma kee Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii jettee ameen. Kadhata Gooftaa sila walii wajjin kadhanne waan ta'eef eebba fudhannaa. Garaa keessaniif yaada keessan gara Waaqaatti ol fudhadhaa. Eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu isinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu. Nagaa isaa isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyo tokko. Ameen. Nooraa taa'aa. Jedhaa taa'aa hafuura keessanitti Waaqayyoon galateeffadhaa. Daqiiqaa 1-2 tasgabba'aa Waaqayyo